Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaanii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessallee kan biyya alaallee akkam jirtan akkamiin sa'aatii fi yeroo kana geessan isiniin jedha maatii waaqayyoo baga ittiin singee guyyaa ayyaana filchataatiin isiniin jedha guyyaan kun guyyaa gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa nuuf akka ta'u akkasumas immoo warroonni tsoomnee tsooma kana keessatti firii gaarii akka argannu abdii guddaan qaba. Egaa ka har'a waa lamaa filan dhufe tokko baga isiniin ga'eedha akkasumas immoo mudannoo tokko tsooma kana keessatti na mudate isinii qabadhee dhufe akkasumas immoo jechuudha waa'ee tsooma kanaatiin wal qabsiisee goddanyaa tiyya tokkollee ni jirti goddanyaa tiyya tanarra hoo maaltu ga'e kan jedhuun hanga dhuma qophii kanaatti na faana taa'aa barumsa guddaa akka irraa argattan abdii guddaan qaba dhugaa dubbachuuf jechuudha waan baay'ee hunda keenya keessa keenya namaa tuqu waan ta'eef haga dhumaatti warri dhaggeeffattanii dhugumaanuu waan isin jettanii mee gara koomantii jalatti nuuf kennitanii isumaan eenyee eeggadha jechuudha namni maalidha namni moliif maalidha akkasumas sadarkaa namni tokko birrii namarraa argatu maalidha kan jedhudha yaani nani qabadhee guyyaa har'aa dhufe jechuudha hanga dhuma qophii kanaatti na faana taasisin jedha asumaan amma garuma kallattii mudannoo tsooma kana keessatti sin dabarse jechuudha egaa buloota koo mudannoo guyyaa tokko baay'ee na aarsee tokkotu na mudate innis maalidha isinitti fakkaata tsooma kana keessa hin beektanii akkasuma wanti biyyoota arabaatti keessatti tsoomuu jechuun baay'ee ulfaataadha baay'ee agana kan hin jedhamne jechuudha isuma jirru nun anis haga tokko haganaa danda'ame tokko nan tsooma jedhee laphee koo jijjiirradhee gara tsooma kanaatti seene jechuudha tsooma kana akkuma tsoomaa jiruuni guyyaa tokko waxii misiraatii fi akkas kudura walitti waxeetin jechuudha waxiin biraa hin hojjetamne guyyaa san mana keessatti isa waxee tanan isaa nyaannee kan irraa fee fudhadhee fireezarii keessa godhadhe jechuudha fireezarii keessa waxiin godhamee hin beeku kunkumaa mana keenyatti tallaajee keessa godhama malee jechuudha ani fireezarii keessa kan godhadhe guyyaa bariitii fi akkasumas guyyoota biraatis guyyaa wanti isaan wanta akka saawwan adda addaa kana nyaatanii guyyaa isaan akkas qurxummii garuu nyaachatuman ture wanti nyaatan wanti biraa hin jiru waan ta'eef wantoota akka fooniitirraa wantoota akkasiitirraa adda ta'eetiin jechuudha achiin fireezarii keessa godhadhe waxii kanaan fireezarii keessa godhadhe ka'uun harka dhumaarra dhuftee mana namaa qabattee deemuudhaaf nyaanni hin jira nyaannitti na gaafatte nyaanni hin jiru waxiin garuu hin jira jedheeni waxicha fuudhee fireezarii keessa godhe eessanaan jette fireezarii keessa godhen jedheeni fireezarii keessa yoon baasu maali fireezarii keessatti naan jette waan jedhee sobudhamee tallaajeen baay'een qorru kanaaf anan as keessa godheedheeni waxicha ishiin immoo omaanatti hin dubbanne zumatti mana namaa erguuf waan ta'eef zum jettee manarraa fuutee yaa ifatanichitti qabattee ergatte aniin garuu guyyaa lamaaf sadiifan kanan ol kaawwadhe fireezarii keessa jechuudha homaa jechuus hin dandeenye zumuman jedhee baay'een ofitti gadde mudannoo kanatu na mudate jechuudha ani mudannoon koo kana fakkaata ani hawwii baay'een qaba dhugaa tsoomuudhaafis gara waaqayyootti deebuudhaaf hawwii baay'een qaba garuu hawwiidhaaf maal godhan jireenyi birrii wanti godhan hin jiru fannoo gooftaa yesus kristos morma koorraa hin qabu haala jireenya biyyarraa yeroo dhufu jechuudha kanan ofirraa kute baqa deebisee ergasiin godhanne haalli nuti godhadhu sinaaf hin mijanne onlaayinii irraas bitadhee godhachuudhaaf immoo keessi keessa eeyyamamaa miti hin beektan masqalli onlaayinii irraa bitamu haga fudhatama namaaf hin qabne jechuudha kanumas hin jedha mudannoon koo kanatu na mudate kan biraa jechuudha gara goddanyaa tiyyaattis yeroon sin dabarsu goddanyaa tiyya sanas maaltu ishii mudate ishiin illee ibsa bal'inaa isinii kennuu dandeessi amma asumatti walimaa galatti jechuudha birriidha jennee haga wal gurguran haga amantii keenyallee haga birriitti jijjiirrannu kan geenye jechuudha wanti ishii mudate yeroo ishiin biyyarraa dhuftu amantii ishii kiristaana dhugaa dubbachuuf goddanyaatuun yeroo nan biyyaa dhufu ishiin mana hojjetti jechuudha yeroo nan dhufus ishiin uffatuma akkaana gadi godhatan uffatteeti jirti achirraa ani manni kun dhugaa dubbachuuf wanna wayinatti fakkaate bakka akka andaraasha maskiidaa gasitti ulfaata akka maskiida wayinatti fakkaate bakka anuma seene ishiin wajjin bubbulee ishiitti dhiyaadhu ishiin kiristaana bakka akkasuma wajjin jiraatti garuu ishii sobamteeti musliima jedhamtee jiraachaa turte jechuudha wajjin amma yeroo tsooma ramadaan isaanii hagam akka ishiin cinqamtu hagam akka ishiin rakkattu natu beeka garuu ani inni fannoo gooftaa kan yesus kristos ofirraa yaakutu malee kiristaanummaa kootiin na beekan jechuudha garuu kanis kanan hojjedhu kana gadi godhadhee haa hojjedhu malee kiristaanummaa kootiin na beekan ishiin garuu sobamtee jechuudha sobamtee wanta galteef yeroo
yeroo xooma ramadaana isaanii dhoksaadhaan jechuudha. Yeroo makiinaasii galte bishaan qofa kan dhugdu jechuudha. Bishaan ni dhugdi garuu ishiin hin tsoomtidhaan haga har'aatti dubbii icciitiin kun osoo bahee ishirratti haga miidhaan haga dhufu beekan kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Maaliif kiristaana ishiin ofii garuu ofii amantii isaanii musliimaa jetti garuu sagadoodhaan hin sagaddu jechuudha. Akkasitti jiraachaa turti waaqayyoo fi haa galatoomu amma dirqama ishillee fixattee galtee jirti ishiin illeen akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti galtee wanta hundumaayyuu gara amantaa ofiitti ni deebina hundi keenya jedhee sana abdii qaba kana fakkaataa isiniin jedha yaadamoo bal'inaanii ishiinis itti isinii haa dabaltu meeqa kanarraa maal akka hubattanis isin immoo yaada keessan koomantii jalatti naa barreessadha amma kallattumaaniin gara keessummaa kootti isin dabarsaa turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u hanga guyyaa biraa mata duree biraatiin walitti deebinutti fayyaa nagaa naa ta'aa ayyaanis ayyaana gaarii bokkuma jirtanitti akkasiniin ta'u abdii fi hawwiin qaba. Bye bye. Ashama harka fuunee maatii kiyyaa lammii jalatti argamtan kanaan dura yeroo tokko naaf firtee turte mana kiyyaa lammii jalatti amma immoo seenaa dhugaa seenaa kiyya tokko isinii himuu dhufe seenaan kiyya biyya Arabaa osoo dhufin dura mucayyoo been sakkatu jiraasi isiitu na fide yeroo na fiddu anaadhaan madamii takka jira isiin mana hojii mootummaa ooltee akkas achi Itoophiyaa taa'ee akkasina taasaa turte tole jedhee sirreeffadhee gara biyya Dubaay biyya asitti malee erga himalee jedhee garuu wanta achi natti hundi tokko cidha asitti raawwatamne yeroo na fiddu edasiin ana taa'idoo kristaan isiin garuu musliimaa jettee na fiddee afaan tokko hin beeku waa isaan jedhan tokko hin beeku tole jedhee tumaani mana kanatti dhufu mana kana jedhu wanta waan gochuu hin dandeenyeef ishee hojjedhee yeroo dhufummoo jaar namti takka jedhamtee miti jaartii baay'eetu dhiitu takka jira akka maraatu taatu deebisee madamin jirti namichi hin jira maatiin hin jira akka achi jedhamee miti cima wanta hunda laalee kanarraan gara baadiyyaatti naajif jijjiiraa yoo jedhu hin ta'u namitti na fidde biiroo takka jira maalitti muka keessa shaarmutummaaf deemuuf malee manaa fi miti rakkineettee afaan beeku waan takka hin jiru akkasii dalagaa ture wanti irra baay'een kanarraa barumsa argattan jedhee abdii qabu yeroo namni wayii waamu namni san haga amanamummaa haga qabu beeku qabna namni ceeyyoon waamtee tunaana Itoophiyaatti wal beeknaa warra jalaa wal beekaa akkasitti amanee dhufe garuu wanti asii dhuftee argitu akka bara muluu keessaa wanti namni amantaa kiyya hin taane amantaa namaatiin amantaan isii musliima jettee yeroo isaan sooma ramadaanaa kan soomi jedhan garuu ani okkee meedhee akkasii jiraadha mana immoo ulfaata namni yaanti jiraadhu kaameeraadha wanta akka fudhatanii nyaachuu hin dandeenye warra amantaa yoom fedhisa amantaa ijoollee musliimaa illee akka kiristaanaa sooma jedhamtan haga ulfaatu ni beektanii seenaa akkanaatu ulfaataatu jira kanarraan jaartii baay'ee tokko qubaxistu jira mana keessa jechuudha. Nah akkasii warri amma haaroo biyya dhuftan anaa gas dhufee dhiqoo bubbulee roggaa dheeraadha garuu namni isin fidu si waan muluu keessaa gara amantaa keessan kanaan gaafadha hojii akkamii hojjenna haga nama san yoo naaman qaxxitaa biiroo irraa kootta maradhadhaa seenaa malee namni hojii isin arge jedheetuma qofaa fi dhufi namaaniif namni amma eenyulle kaama nama hin jiru garuu yoo beeku nama dhibba keessaa nama 5 waamanan akkasii rakkina adda addaa isin raga'uu danda'a isin jedha yaa kanarraa waan hubattanaa hin jira jedhee akka barumsa akka irraa fudhattan abdiin qabaa isin jedha. Hayyikaa nagaannaaf turaa isin jedha kiyyaa lammii jalatti mana isin jalatti argamtan qophii biraatiin akka walitti deebinu abdii qaba. Baay'ee nagaan jiraadha.